dhoksaan osoo namni isin irratti hin barin kaameeraa bilbila keessanii fayyadamuun viidiyoo waraabuu barbaaddu yoo ta'e aappii ajaa'ibaan kun dirqama isin barbaachisa. Sababni isaas aappii kana bilbila keessan irraa qabaattan haala kanaan osoo bilbilli keessan iskiriinii ofii ta'ee jiru yookaanis hojii biraa bilbila keessan irratti hojjechaa jirtanii dhoksaan kaameeraa bilbila keessanii fayyadamuun viidiyoo akka waraabdaniif isin gargaaruu danda'a. Kanaafis aappii ajaa'ibaa kana akkatti buustan akkasumas fayyadamtan isinitti agarsiisuun dura viidiyoo kan laayikii akkaawuntii kanallee foloo gochuun eegallu. Jalqaba irraa aappii kana argachuuf gara aappii pilee stoorii bilbila keessanii deemuun qaroo jettanii barreessuun sarchii gochuun aappii kana bilbila keessan irratti arga buustanii booddee gara aappichaan seentu. Sana booda sarchii kan iddoon gubbaatti xiyyeera isiniif gaal tokko cuqaasuun iddoo sarchii godhan irratti duwwaa ja'a jettanii barreessuu sarchii yeroo gootan suuraa kan isinii dhufa. Suuraa kanas al tokko tokkoon gara gadiitti yeroo inni barreeffama garaa garaa isiniif banee jedhu suuta jettanii eeggattu muraatti gadi iskroolii gochuudhaan iddoo install app jedhu tuquudhaan aappii kana ni buufattu. Yeroo sana akkaasis gaafa bilbila keessanii viidiyoo dhoksaa waraabuu barbaadan salphaama itti gara aappichaa haala kanaan seenuudhaan istaartii kaameeraa kan jedhu tuqxanii aappii kana hojii isaanii eegalchiistu. Sana boodas deemtanii bilbila keessan irraa aappii biraa fayyadamu yoo barbaaddanis bilbila keessan haala kanaan iskiriinii ofii gootanii kaa'uudhaan viidiyoo dhoksaa sana ni waraabbattu. Xumura irrattis viidiyoo waraabdan sana gaalarii seefii godhachuudhaaf salphaama itti gara aappichaatti deebi'uun iddoo stooppii kaameraa jedhu tuquudhaan gaalarii seefii godhachuu dandeessu jechuudha. Namoonni aappii kana jaallattan immoo mallattoo sheerii viidiyoo koo gaditti argamu al tokko tuquun iddoo koppii liinkii jedhurraa seelama tuqaa.